እረፍት አልባ ህይወት እረፍት አልባ ሃይማኖት ብዬ ብጀምር ምንም ለአፍም ለጆሮም የሚከብድ አይመስለኝምና ጉያ በቆና ዳብዴ halkan hirriba dhabde guyyaa bakkatti qubattu dhabde nafsiin ortodoksota arsii irratti akkatti ishiin aarsaa kaffalaa jirtu baay'iseetuma aarsaan ishiin kaffaltu aarsaa dhiigaa aarsaa lubbuu aarsaa qabeenyaati. Viidiyoo tokko amma viidiyoo tokko ilaaleetanii qabeenyi isaan qaban ortodoksoonni qabeenyi isaanii ibiddatti gadhiisaniitidha qabeenya isaanii gubaa jiru. Qe'ee isaanii jiruu jireenya isaanii namummaa isaanii balleessaa jiru. Gadi bu'anii dakuma itti hojjechaa jiru jechaadha. Akka anaaf kanaa galetti dheengadda viidiyoon hojjedhe irratti ilmoo namaa akka indaanqoo marmaree irra taa'eeti Allahu Akbar jedhee yogguu qalu sammuun kiyya dhugaa dubbachuudhaaf sammuun kiyya gaarii yaaduun ture. Baay'ee waanan haasa'iyyuu hin beeku amma viidiyoo sana naan irra deebi'ee dhaggeeffadhu minaalbaata dogoggorreen dubbadhe hin jira laata jechaan jira. Ammas immoo viidiyoo wayii ergameet viidiyoo sana ilaaleetanii yaa Rabbi abeet, yaa Waaqayyo abeet, yaa barana abeet, yaa biyya abeet, yaa mangistii abeet jechaa jiru iyyaa jiru. Abbaa eenyu biyya bulshurree warra hin beekne kuni zarii ebeluuti kuni zarii ebeluuti kuni ummata ebeluuti jechaallee kan addaan baafatanii hin beekne ilmaan Oromoo qulqulloonni ortodoksii gubachaa jiru. Qabeenyi isaanii gubachaa jira. Oromiiffa warri dhageessan, Oromiiffa warri dubbachuu dandeessan, warri muuxannoo addaa qabdan, warri bataskaana awdamiratii irra dhaabattanii lallabdan, macaafa qulqulluu barsiistan, ushuma jettanii ciistaniitu. Gaafa duraan dursee dhufu sammuu keessarraan akkasinitti hin dhufne yaani sodaan kee shakkiin kiyyaan mallee. Warri zimmi jettanii ciistan otoo dhageessanii warri ribxan